Harka mooltan daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee show nagaan keenya kan jaalalaaf kan oromummaa isin haa ga'u. Har'a torban tokko keessatti sagantaa keenya lama goonee sababiin dhumneef gammachuu torban darbe caamsaa tokko dhaggeeffanne Oromoo TVdhaa fi Oromiyaa Media Network irraa oduu waa'ee dhaaboleen tokko ta'uun sun baay'ee waan nu gammachiifsees nutis gammachuu keenya sagantaa keenya torbanitti tokko isinii dabarsaa turre tokko isinii eebbisnee dhufneerra. Isinis akka itti gammaddan abdii guddaa qaba. Hiriyoota lama ture. Hiriyaan kun ruumeetii jedhu biyya kana. Wariin mana tokkotti galu. Osoo mana tokkotti waliin galanii yeroo baay'ee inni tokko akkoo miilaa qaba. Kaalsiin isaa na ja'a. Yeroo baay'ee na ja'a. Hiriyaan isaa inni miila qulqulluu kun yeroodhaa gara yerootti kaalsii bitee kennaaf ajaan hin dhiifne. Yeroo hundumaa godha. Kana guyyaa tokko ka'ee mana namaatti waamanii affeeramanii achi deemuuf gaafa ka'anii isa miila nagaatu affeerame. Isa miila dhukkubu kana bira dhufee mee bor mana namaa deemuuf jenna adeemnu mee waan hundumaaf qaama dhiqannee qaama dhiqachiisee kaalsii haaraa bitee dhufee kennee kana fadhuun deemna jedhanii konkolaataa keessa bu'anii dhaqanii mana nama guddaati ol galan hin taa'an nyaate dhufee wal bira taa'u hiriyaan lamman. Amma gaafa jedhu inuma dhufe inni sun fooliin inuma dhufe ammas. Gurbaan inni kaalsii bitee kennuuf kun baay'ee dhiphate dhufe. Sii jedhee meennan maal taate miila keetu du'e moo kaalsii haaraan sila bitee sitti kenne miti jedheen. Dhugaa keetii jedheennan. Kaalsii koo sana ofirraa baasan kiisii keessa kaa'adhee dhufe meedhaan. Kaalsii ofirraa baasan kiisii keessa kaa'adhee dhufe. Rakkoo akkasiitu hawaasa keenya keessa jiraaf kan dubbannu. Rakkoon kun yeroo baay'ee waan nu keessatti waan amala nurraa ajaa'u baachannee nama biraa ittiin xureessuudhaaf rakkanna. Rakkoo kana keessaa waaqayyo nu hawaasu. Harka fuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee show oduu guyyaa irraaf qabnu keessaa hangafoota oduu Oromiyaa ba'aa magaalaa Meessoorraa gara Finfinnee qalamuudhaaf kan dhufe sangaan tumamessa Caamsaa tokko waliigaltee dhaabolee Oromoo alfan yommuu OMN keessaa dhaga'u utaalee quruphisuun hidhaa hiikkatee magaalaa Finfinnee miila tokkoon dhaabe. Sangaan kun waggaa hedduu bilisummaa uummata Oromoo hawwaa kan ture yeroo ammaa waliigaltee dhaabolee Oromoo TV irraa yommuu dhaga'u quruphisuun isaas beekameera. Kana duwwaas otoo hin taane baatii afuriif eegaa kan ture Oromiyaa Media Networking qilleensa irratti deebi'uu Caamsaa gaafa tokko magaalaa Finfinnee naannoo Qeeraatti kan dhaga'e. Sangaan kun magaalaa Finfinnee miila tokkoon urgufee ooleera. Viidiyoo armaan gadii. Tootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee show oduun guyyaa har'aaf jenne kanuma sagantaa keenya attaan wajjin nu waliin tura. Joonan daare saba koo sanyii gootaa leenca galmi daggalaa eessee yooma naggalaa. Joonan daare saba koo sanyii gootaa leenca galmi daggalaa eessee yooma naggalaa. Joonan daare saba koo sanyii gootaa leenca galmi daggalaa eessee yooma naggalaa. Shorranda magartuudha joollee reefu dhalattuudha seenii kumbisi walii yaakachana bil shorranda magartuudha joollee reefu dhalattuudha seenii kumbisi walii yaakeerransa walla milla galatiire horrifamuun hanga yoomirre seenii falmaduu mirgaan galiyyaa walla milla galatiire horrifamuun hanga yoomirre seenii falmaduu mirgaan galiyyaa bachuna biyyaa. Jilbaanaalee ashawaa jilbaanaalee biyyaa baanee inafu faffacaanee. Tole har'a sagantaan irratti dubbadhu waa'ee qeerroo biyya keessaati. Waa'een qeerroo kun torban kana keessa baay'ee deddeebi'a.
ani warra qeerroo xiinxalan yookaan warra qeerroo balaaleffatan keessaa tuun taane warra qeerroo gargaaraniif qeerroo cimsan keessaa nama tokko. Haalli qeerroo keessatti mudate haala haaraa miti. Nana ajaa'ibsiisu dheengaddas dubbadheera. Waanuma jireenya qabsoo keessa jirudha. Qabsoo tokko keessa wal ganuun, walirraa bu'uun, wal harcaasuun, wal bubuusuun, wal saaxiluun numa jiraata. Qabsoonis ammuma kana itti fufaa deema. Kan akkasittiin osoo beerree gaarii natti fakkaata. Qeerroon waan ta'e hundumaatti baay'een gadda. Garuu wanti ta'e immoo barumsa isinii ta'aa adeemu malee abdii isiniin kutachiisin. Har'a namni keessan tokko, namni isin baay'ee jaallattan, namni isin baay'ee ajajamtaniif, namni isin baay'ee duukaa deemtan kun haala hin taaneen isinirraa adeemu iyyuu malee, isinirraa isin haganu iyyuu malee, isin qabsoo keessan aga Oromiyaatti itti fufuu qabdu. Qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessa umurii keenyaan kan agarre namooti gurguddoo baay'ee dhufe, gurguddoo baay'ee darbe. Hin dhufu hin darbu, namni hin dhufa hin darba. Kan ilaallu kaayyoon keenya inni jalqabaa akeekniif kaayyoon keenya nama osoo hin taane qabsoodha. Yeroo hundumaa qabsoo tokkotti gaafa gallu, gaafa hojii tokko hojjennu ija keenya namarra kaa'uu dhiifne kaayyoo keenyarra kaa'uudha. Namni nama waaqeffatu gaafa namni sun biraadu, gaafa namni sun ganu hamileensaa bu'a. Kanaaf nama waaqeffachuurraa baanee kaayyoo keenya ilaallee kaayyoo keenya cimsu duukaa tattaaffachuu nu barbaachisa. Kanaaf qeerroon wanti ta'e kun hamilee isin hin buusin. Qabsoo isin gochaa turtan qabsoo waggootii hedduu godhame keessaa kan keessan injifannoo gurguddoo galmeessitaniittu. Anis nama ragaa ba'u keessaa nama tokko. Kanaaf qabsoo keessanitti jabaadhaa. Barreeffama yeroo darbe barsiisaa Yaayaan Jamaal barsiisaa Yaayaa Jamaal dhiifama. Maqaan isaanii obbo Booruu Barraaqaatiin dhamma. Ani isa duriitiin hin waame. Obbo Booruun Barraaqaa barreessanii dur barreeffama nama baay'een ilaalu. Barreeffama dhedheerutu kana iimeelii illee hin ilaalu. Barreeffamni dheeraan nan uffisiisa. Barreeffama gabaabduma seenatti tola. Kani obbo Yaayaa Jamaal dhiifama obbo Booruu Barraaqaa amma tokko eegalee waa'ee qeerroo gaafa ta'u waa'ee basaasummaa gaafa ta'u nan dubbisee waa'ee nama tokko irratti xiyyaafannoo haasa'amee gara gadi garuu qeerroo bira gaafa ga'u baay'ee na tuqe. Qaay'ee na tuqe natti dhaga'ame. Hin dubbadhu jedheen ture garuu dubbachuun dirqama. Qaanqeen shoo dalagaansee saaxila baasu. Maaliif gaafa waan tokko dubbannu ragaa tokko irratti hundoofne dubbanna. Kijiba hin jiru nu bira. Kijibi qaanqee shoo bira hin jiru. Sababiin hojjennuu fi dhaaba kamiin hoogganamnee miti kan gaggeeffamaa jirru. Maallaqa kamiin waaqeffannee miti kan gaggeeffamaa jirru. Kaayyoon keenya Oromummaadha. Oromummaa keessatti immoo badii argamu uummatatti finnaa uummata irratti murteessu. Obbo Booruun Barraaqaa barreeffama isaanii keessatti wanti qeerroo bilisummaa irraa darbu hundumaan kijibaa jedhanii haasa'an. Baay'ee na gaddisiise. Qeerroon afaan gadda ittiin qeerroo galateeffannuun har'a qabsoon biyya keessa hamma tokko laaffattu yookaan immoo basaastuun keessatti argamteef waan gadda galateeffachaa turre waan gadda dibbee rukutaa fi turre fuune kijiba gaafa jenne akkamii Obbo Booruu xiqqoo seen ulfaata baay'ee. Saabaa warraa Obbo Booruun yeroo baay'ee Obbo Booruun Barraaqaa duraan baay'ee haasa'aa turan afaan Amaariffaa afaan Oromiffaa irraa. Ergii wanti qeerroo bilisummaa irraa haasa'amu kun cuufte kijiba ta'e Obbo Booruun Barraaqaa waan isaan saabaa warraa kanaan dura ittiin gurra luluchaa turan sun dhuguma kijiba tureera jechuun isaa namatti hin deebisu. Akkamitti fakkaata Obbo Booruun? Qabsoon tokko qabsoo keessas turre agarreerra. Gaafa dhaftee konkolaataa tokko gubdu kaameeraa baattee min kan dhattee gootu. Sababiin isaa kaameeraa baattee yoo wanta tokko dhattee konkolaataa wayii gubdee waraabdee faayiliin sun sirkatti qabamee umurii kee guutuu kan ajjeechaan sirra ga'a mootummaan wayyaanee. Hamma dandeessisetti riphee lolaa tokko taatee gaafa dhattee waan tokko gubdu konkolaataan guba yoo jette waan keessa dabarreef sitti waan boboonu. Gaafa gootu gootee biraa deemta. Hamma dandeessisetti lubbuu kee baafatta. Agarrees immoo jira waan qeerroon bilisummaa biyya keessaa godhan
Waan konkolaataa gubbuu faalmi gubbuu maalis waan xiqqoodha. Oromiyaa baadiyyaa kaabaaf kibba baadiyyaa Oromiyaa guutuu keessatti qeerroon arraba tokkoon afaan tokkoon jijji tokkoon yemmuu seen bobbaatu kana ala ragaan tokko hin jiru. Intee bobooruu. Kana engadda baatii shan guutuu gammannee ililchinee hammoonaa qabsoon geggeeffame keessa kan akka qeerroo hin agarreem hin jiru jennee dubbanneerra. Haa ta'u har'ammoo deebinee sababii namni tokko achi keessa ganeef sababii hoogganaan isaanii basaastuu ta'eef akka carraatti maallaqni abbaan ne fedhan jijjiiru hin jiru. Maallaqni nama jijjiira. Maallaqa duwwaa miti. Dubartiinis nama jijjiirti. Dubartii gaafa hin jiru dubartootaaf kabajaa dhuguu koo miti. Diinni yeroo baay'ee dhiira kana karaan ittiin qabu waan maallaqaa jaallatamoo dubartii jaallatamoo maal jaallatanii karaa baay'eetiin seexannis kanuma. Kanaaf bobooruu waan darbetti qeerroo dhuguma haasaan keessa inni jalqabaarraa baay'ee naa ta'eera. Inni itti aanurratti xiqqoosee naan taane. Sadaffaatti immoo gaafa hin gadi bu'u bobooruun ani jedhan. Ani gaafa jedhanii dhiiga harka isaanii irraa dhiqachaa jiru jechuudha. Ani gaafa bira geenyu anummaan kuni of qulqulleessuu warra kaan yakkamaa godhanii of qulqulleessuu bira gaafa qabu boboroo akkam seetti fakkaata. Qaanqeen shoo akka ittiin xiinxalte. Gara dhumaa irratti garuu jecha isaan bareedaa tokko jedhanii uummata ofii goyoomsuu fi afaan faajjessuun amala qabsaa'ummaa hin mul'isu jedhanii baay'ee namatti tola. Uummata ofii afaan faajjessuun barreeffamee bobooruun barraaqaa kun barreessanii caamsaa gaafa lamaa ture. Waliigalteen dhaabolee kan geggeeffame caamsaa gaafa tokkooti. Bobooruun barraaqaa immoo yeroo baay'ee barreeffame isaanii baay'ee natti tola. Nama baay'ee kabajuus nan jaalladha. Qabsaa shalee gumee turanii barsiisaa keenya immoo turanii amma immoo xiinxalaa siyaasaa keenya bobooruun barraaqaa gaafa isaan waan akkasii yeroo baay'ee barreessanii gaafa dheeratu hin jaalladhu malee gabaabduun natti tola. Waan irraa baradha is young man nama yaangiidha waan irraa baradha jedheen ture garuu qeerroo irratti dhagaa guuruun taatu. Itti fufe qabsoo bilisummaa. Itti fufi qabsoo bilisummaa. Kana taan hin finne fincila qabummaa amma bilisummaa. Itti fufa qabsoo bilisummaa. Itti fufa qabsoo bilisummaa. Kana taan hin finne fincila qabummaa amma bilisummaa. Yeroo baay'ee rakkinni keenya maanni adda bilisummaa Oromoo keessatti gaarummaan gaafa godhamu adda bilisummaa Oromoo godhe hin jedhu. Garuu gaafa wanti gadheen tokko godhamu immoo adda bilisummaa Oromootti maxxansu. Qeerroon engadda gaafa seen waan gaarii gochaa turte qeerroon socho'aa turte qeerroon adda bilisummaa Oromootiin miti kana hoogganamtu qeerroon karaa mataa isheetii jechaa turre. Gaafa immoo achi keessatti immoo argamu adda bilisummaa Oromootti maxxansu. Ergi adda bilisummaa Oromoo kana Tigreenis biyya keessa keenya Wayyaaneenis teessee paarlaamaa isaanii keessatti yeroo hundumaa hojiin isaanii adda bilisummaa Oromoof Jawaariin hamachuu ergii ta'e nuti sasteenya jira kana lammanaa manne yoo ta'e isaan irraa maal addaan nu baasu. Sagantaa keenya ammoonaa bar adda bilisummaa Oromoo keessatti rakkinni uumame hin dubbannu jechuu miti. Garuu rakkoon keenya yeroo hundumaa hoogganoota kana hoogganoonni kun waaqaayi. Nama misaanis hin dogoggoru. Utoo waaqa ta'anii ma biyya silaa dur nuu bilisoomsanii. Rakkina hamma yoona hoogganaa keenya jennee harka rukunnee fi dabarru hin jiru. Hoogganoota kana balaaleffachuu maaliif immoo gaarummaan isaan godhan kun al tokko tokko maaliif isinitti mul'atu? Har'a hoogganaan adda bilisummaa Oromoo Jaalala Daawwit Ibsaa nama har'a miti nama yaa gaafa qabsoon adda bilisummaa Oromoo naannoo dhiyaa keessatti saaqamte marzii summiin kennamee fi namoota dhuman keessaa nama fan keessaa nama tokko mana hidhaa Naqamtee keessaa tooftaa adda addaatiin ba'anii ammas qabsoo naannoo dhiyaa kanas saaquudhaaf adda bilisummaa Oromoo keessatti umurii isaanii guutuu beela'anii yeroo hundumtuun adda bilisummaa Oromoo irraa gane itti ciccanii yeroo namni hundumtuun dhaaba kana gane itti ciccanii qaama ijoollummaa isaanii itti dhabanii qabsoo kana keessa akka
akka keessa jiraachuu wallaalle. Miti arsiis miti baalees miti wallaggaas miti Dargaggees miti nuti Oromoodha Qeeroo Oromiyaati. Lai 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 Oromo united, one culture, one history. Wheresoever you're from or you live, one Oromo, one we gon' give. United, united. Gabaji hayuke, ekatu serake, eksena usake, boni enyumate. Iksena musake, boni enyumate. Milisu madafkai, harka tokko ta'i. Innarat bokkai, samba keetiif ta'i. Kan biraa dargaggeessa Oromoon naannoo Noorz Ameerikaa keessaa yeroo hedduu warreen walga'ii kan hin wallaalle. Ana akka nama tokkotti bara 2004 keessa magaalaa Winnipeg'tti kan wal bare. Isaaf kaameeraa isaa asirra kaa'atee nama deemu. Yeroo artistoota shubbisan inni kan waraabu. Yeroo walga'iin godhamu inni kan waraabu. Yeroo hundumaa kaameeraa isaatiin hiriya nagaa lafa walga'ii, lafa hawwisoo, lafa dargaggoonni Oromoo, lafa waan hundumaa Noorz Ameerikaa, Kanaadaa fi Ameerikaa keessatti waan baay'ee nama hojjete. Yeroo lammaffaadhaaf waraana bilisummaa Oromoo dirree waraanaa nama deeme. Yeroo lamaa fi dirree leenjii nama deeme. TV gaaddisa dhugaa bara 2006 haga bara 2011 saatalaayitii irratti akka inni ba'uuf gargaarsa guddaa kan godhe. OMN utuu hin ijaaramin dura Oromoo First waggaa tokkoof sochii godhame irratti waggaa tokkoof tajaajila bilisaa nama godhe. Walga'ii uummata Oromoo naannoo Ameerikaa fi Kanaadaa keessatti haga Awustiraaliyaatti geggeeffamu halkanii guyyaa nan dadhabe utuu hin jedhin nama irratti hirmaatu. Walga'ii dhaabaa, walga'ii miseensotaa, walga'ii uummataa, walga'ii waldaa afaan Oromoo keessa maskiida keessa deemee uummata Oromoo bilisaan waggaa 16 nama tajaajile. Waa'ee Maamad Yaasin. Maamad Yaasiniin har'a Qaanqee shoo irratti fakkeenya gaarii fudhadheen galateeffachuu barbaade. Maamad Yaasin nama guyyaa tokko nan dadhabe hin jedhin, nama guyyaa tokko nan nuffe hin jedhin, kaameeraa isaa asirra kaa'atee saba Oromoo tajaajiluudhaaf halkanii guyyaa nama hojjetu. Maamad Yaasin bakka barattoonni Oromoo hawwisoo godhanitti Ameerikaa keessaa, Minisootaa keessaa, yuunivarsiitii adda addaa irra deemee bakka walga'iin Oromoo jiru hundumaa dhaqee waan gaarii, waan arrabaa, waan nama mirqaansu, waan nama aarsu hundumaa gadi liqimsee waraabbiidhumatti nama cicce. Umurii ijoollummaa isaatiin qabsoo keessa nama dabarse. Nama kanan galateeffachuu barbaadeeti. Hojiin hojjetetu fakkeenya guddaa nuuf ta'aa jira. Namni kun waggaa 16 guutuu dadhabbii tokko malee, kaffaltii tokko malee uummata Oromoo, uummata jaallatu, uummata Oromoo akkas mararfatu. Ijoollummaa qabsoo keessa ture as immoo ergi Noorz Ameerikaa keessa dhufe jireenya isaarraa yeroo hundumaa uummata Oromoof dabarsee nama kenna. Oromoon akka beekuuf namni kun suuraa namootaa kanarra jira. Maamad Yaasiniin kan wallaale hin jiru. Maamad Yaasin kaameeraa isaatiin hojjetu bakka hundumaa deemeeti kan hojii hojjetu. Maamad Yaasin yeroo ammaa Oromoo TV jedhamee achi keessatti Oromoo TV keessatti wallaaltan ta'a. Fuuldura bu'uun dubbatu waraabbii editingii gochuudhaan nama baay'ee beekamuudha. Namni kun dhaabbina yookaan ijaarsa OMN Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii keessatti shoora guddaa nama taphateedha. Waggaa tokko utuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii hin uumamin isa ijaaramuudhaa fi sochii godhame hundumaa irratti hiriyoota isaa warra amma achi keessa jiraniif warra hin jirre walii wajjin nama tattaaffii guddaa godhe. Sana boodallee achuma keessatti miindaan haqa taramu maleessa tajaajila guddaa nama godhaa ture. Haga har'aa immoo Oromoo TV keessatti nama tajaajila hiriyaa hin qabne nama godhaa jirudha. Nama kanan uummata Oromootti fide. Nama kanatu dargaggoota keenya fakkeenya gaarii nama ta'u
nama hin nuffine, nama hin dadhabne, nama saba isaatiif amantii gandaan nama hin qoodne. Amantii isaa hin cimsata. Amantii nama hin balaaleffatu. Waldaa afaan Oromoo keessa dhaqee, maskiida keessa dhaqee saba Oromootiif bu'aa waan buusu hundumaa irratti nama godhudha. Maallaqa kiyya isaatii baasee bakka waraanni bilisummaa Oromoo jedhamu hundumaa dhaqee nama hojjetudha. Bakka hiriirri Oromoo itti gaggeeffamu hundumaa dhaqee nama bilisa hojjetudha. Maammayyaasni galata galfachuu barbaadeeti. Oromoottis namoonni keenya gaafa warrooti gaarii godhan nu biraa dhabaman duwwaa kana godhe jennee bo'urra yeroo isaan lubbuun jiran waan isaan godhan yoo ittiin galateeffanne daran hojiin isaas cimaa deema. Maammayyaasni biraa horachuu barbaanna. Maammayyaasni biraa barbaanna. Warroota akka isaatii kanatu uummata Oromootiif barbaanna. Qabsoo Oromootiif nama of kenna. Nama jireenya isaa qabsoo Oromootiif kenna. Biyya Jibuutii ture, biyya Jibuutii irraa gaddeebi'ee waraanatti makamee umurii isaa malee waraana keessa ture. Sana booda har'a Noorz Ameerikaa magaalaa Minisootaa keessa jiraatee tajaajila guddaa itti fufaa jira. Namni kun jireenya mataa kootii nagaa jireenya kan dudduubatti deebi'u. Waa'ee uummata isaa dudduubatti dhiisee dhufe. Waa'ee saba isaa dudduubatti dhiisee dhufe namni halkanii guyyaa itti dhaga'amu. Fakkeenya guddaa nuuf ta'an waa'ee isaaf dubbachuuf gara keessan dhufe. Kanaaf Maammayyaasiin hedduu si galateeffanna, hedduu si boonna. Yaa obboleessa keenya horiin obboleessiin jenna. Oromoonni immoo Oromoo TV cinaa dhaabbadhaa. Oromoo TV miidiyaa tokko miti, miidiyaa lama miti, miidiyaa hedduun nu barbaachisa. Oromoo TV'n cimtee jabaattee qilleensa irratti nu baatee saatalaayitii irratti baatee uummata keenya ijaagurra akka seen taatu. Obboleessa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii taate akka seen hojjettu hawwii guddaa kooti. Kanaaf Oromoon bakka jirtanitti Oromoo TV cinaas nu dhaabbadhaan isiniin jedha. Buusii fi ciminni tajaajilli isin Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif gochaa jirtan baay'ee na gammachiisa. Kanas cinaatti nu guddisaa. Akka quruphee tokko qabaachuurra lama yoo qabaanne bareedaadha. Bara baraan barataa biyya koora saasaan tumtaniif akka lammiin koo beekumsaan dammaqee gabrummaa jalaan baane beela keenyaaf hin dhimmamatanii quufni keenya maaffisin dhibaa. Mirga namummaa keenya nu sarbitanii yoo dubbanne maaffisin dhibaa. Dhiigni qulqulluun dhangala'ee magaalaa Finfinnee walakkaan odaa biqilche. Arguuf jiraannaa waliin seerri baagada addunyaa bulche.